Taatee ajaa'ibaa kan amanuuyyuun nama dhibu fiilmii osoo hin taane dhugaadhaan ilma namaa irratti raawwatame. Addunyaan tun garam deemaa jirtiin gaafii namoota hedduuti. Dhalli namaa hangana garaa walitti jabaate moo waraanni Israa'el ilma namaatii miti hamma jettu si geessisa. Harka fuune ashamaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya. Taatee akkaan nama gaddisiisu hamma nama ta'uu keessi jibbisiisutti waraanni Israa'el manguddoo lammii Filisxeem taate gocha ilmi namaa ilma namaa irratti hin raawwanne irratti raawwate qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hamma xumuraatti nu faana turaan affeerraa keenya. Namoonni chaanala yuutuubii keenyaatiif haaraa taatan yookaan sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Wanti footoodhaan argaa jirtan kun fiilmii osoo hin taane gochaa dhugaa waraanni Israa'el manguddoo umrii 70 sareedhaan nyaachisanidha. Ani umriin koo umrii 70. Akkuma argaa jirtan kana humnas hin qabu. Sana irraan immoo ijoollee koo 6 waraana Israa'eliitiin narraa ajjeefamanii gadda guddaa keessa jira. Waan ani balleesse hin beeku ilmaan koo narraa ajjeesanii qabeenya koo hunda narraa balleessanii ana qofa mana koo keessa jiru waraanni Israa'el sareedhaan na nyaachisanii. Ana kan na horatu daa'ima umriidhaan xiqqaa ta'e tokkotu nyaata kadhataa bakka ani ciisetti naa fida. Gaafa tokko daa'imni ana wajjin galu sun nyaata kadhatee fiduudhaaf gadi bahee narraa fagaate. Anis osoo mana koo keessa kophaa koo ciisaa jiru waraanni Israa'el saree isaanii kaameraa itti godhanii ofii isaaniitii ala dhaabbatanii mana an keessa ciisaa jirutti gadi dhiisanii. Sarichis akkuma ol seeneen ana bira dhufee na qabate. Hiddaan morma koo kutee ergaanii of wallaalee booda na dhiisee deeme. Waraanni Israa'el argaa turan. Yeroo sarichi na nyaatu garuu narraa hin dhoggine. Erga sareen na nyaatee booda saricha isaanii yaamanii fuudhanii na bira deeman. Erga waraanni deemee booda mucaan xiqqaan nyaata naa fidee dhufe sun dhufee na argee maatii koo na yaame. Sana booda mana yaalaa deemee mana yaalaatti fayyee jechuun dubbatan harmeen teenya tan biyya Filisxeemtuun. Wanti harmee teenya tana irratti raawwatame kun gochaa akkaan nama jibbisiisaa ilmi namaa ilma namaa irratti hin raawwannedha. Waan addunyaan guutuun balaaleffataa jirtu yoo ta'u waraanni Israa'el gochaa uummata Filisxeem irratti raawwatameef adabamuu qaba jechuun addunyaan dubbataa jirti. Egaa hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanumaan goolabnee jirra. Qophii keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagahaan tura. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yookaan yuutuubii kana sabskiraayib hin godhin sabskiraayib gochuun maatii yuutuubii keenyaa akka taatan isiniin jecha. Akkasuma laayik sheer gochuun nu jajjabeessaan dhaamsa keenya. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa.